jaalala jechuun maal jechuudha? Guutuudhaan haalaallu. Jaalalli na qabe ijoolleen jetta yookaan jaalalli si qabe jechuun akkami mallattoon isaa? Ka jedhu waliin laalla. An jaalalli na qabe jechuudha akkana jechuun jaalalli. Wanni jedhanii namoonni hin beekne jira. Fakkeenya si kaasuu danda'a. Natti dhiyaatee dhiirti sun maanarraa fagaate? Shamarri tunis natti dhiyaattee maanarraa fagaatte? Ani balleessan kiyya maalidha? Ani jaalala hin beeku, ani maalan balleesse? Yeroo baay'ee namoonni tokko tokko of gaafatanii jiran jechaadha. Ammas immoo dhiirtis akkuma isaan of gaafatanii jiran jechaadha. Kana jechuun jaalalli maal akka ta'e waan hin beekneef jechaadha. Akkuma isaan si jaaladhaan kun sin akkuma salaa malee kun namni waliin jedhu aadii waanuma akkasiiti moo waan akkamiiti ka jedhanii gaafii of gaafatantu jira namni baay'een jechuudha. Kanaaf kuni furmaata isinii ta'a jedhee waa afur isinii qabadhee dhufee jira. Waa afur kanarratti jaalalli warroota jaalalaan onneen isaanii cabe, warroota jaalalarraa abdii kutatan, warroota jaalalli hin jiru addunyaa kanarra jedhanii abdii kutatantu jira. Kanaafiyyuu har'a onnee keessan kan jaalalaan cabe isinii fayyisuudhaaf dhufee jira. Kanaafiyyuu viidiyoo wajjin haga dhummaatitti turaa isiniin jedha. Manni mana dhugaa fi jaalalaan itti gammadanii jiraatanidha. Manni kun mana jaalala dhugaa irraa argattanii jechuu kiyya. Kanaafiyyuu waa arfan kana obsaan nu dhaggeeffadhaa isiniin jedha. Kabajamtootaaf jaalatamtoota kiyya manni mana dhugaatii fi mana demokiraasiiti. Mana isin bilisoomsudha jechuudha. Yookaan onnee jaalalaan miidhamte fayyisu jechuudha. Kanaafiyyuu turtiin keessa nu wajjin haa ta'u isiniin jedha. San duratti laayikii gochuu hin dagatinaa. Kan waliin haasofnu jaalalli maalidha? Fedhiin jaalalaan wal qabatu fedhii akkamii ta'e? Kan jaalalaaf jedhamu kun fakkeenya jaalalli maal akka jedhan kennan hin beeku. Fedhiin jaalalaa hoo akkamii wanti jedhu hin beeku. Wanti arfaan kun garuu waa baay'eedhaaf isin gargaara. Dhugaa isinitti mul'atu dhugaarraa of duuba hin deemin yeroo kamuu. Kanaafiyyuu dhugaa wajjin gara fuulduraa jaalala dhugaa bichaa isin gumaachina yeroo kamuu jaalala kanarraa jechuudha. Matsaafni jaalalaan barraa'ee jira. Jaalalli maal akka ta'ee fi fedhii jaalalaa jechuun maal akka ta'e sirriitti barreessan jira. Yookaan beekamtoonni matsaafa san dubbistanii jirtanii namoonni baay'een dubbiin tun hin galleef har'a akka isin eegaftu abdii guddaa qaba. Namni baay'een matsaafa jaalalaa hin dubbisan. Hundi keessanuu hin dubbiftan. Kan ammoo dhibba keessa dhibba isinitti himaa jechuudha. Keessattuu ijoolleen Oromoo waa'ee jaalalaatii fi matsaafa jaalalaa kana dubbisuu fi haamilee dubbisuutis hin qabdan dubbisuuf illee kaayyoo hin qabdan. Garuu chaanala kana subscribe godhattan waa'ee matsaafa sanii hunda asirratti argattan. Jaalala dhugaatiin shambaa jettan jechuudha mana kana. Kanaafiyyuu subscribe isan akka hin kanaafiyyuu har'a jechuudha wantoota jaalala fakkaatanii isinitti dhiyaatan yookaan shamarrillee kan jaalala fakkeessee sitti dhiyaate si miidhaa jirtu har'a ofirraa dhaabuu hin dandeetta. Atis dhiira jaalala fakkaatee sitti dhiyaate yookaan fedhii jaalalaa qabu sitti fakkaatu har'a shanja'uu hin dandeetta. Turtiin keessan anuma faana haa ta'u isiniin ja'a. Asirratti gaa'is. Wantoota arfanan isin ibsu kanarratti warroonni laayivii duraan dabarsitan keessatti miizaanarra keettanii ilaaltan jiraachuu dandeettan. Kanaafiyyuu yaadatus qabdanii yaadadhallee isiniin jedha. Garuu aannan kaleessa dhugee gara fuulduraatti fi anaaf jajjabina ta'ee jedhe maayimmaayisii Oromoo yookaan immoo afaan Amaariffaan yeeduroo watate lawoo dafiite xankaarnate. Kana jechuun aannan kaleessa dhugee qaama koo jajjabeesse jechuudha. Mudannoo warri qabdanii jirtan. Kanaafiyyuu mudannoo irraa hoo muuxannoo argatan. Isiniin ja'a kanaafiyyuu dhugaa bichaa walitti himna. Jaalalli bifa akkam qaba? Jaalala jechuun maal jechuudha? Jaalalli na qabe jettee sobaan hin dubbatin. Jaalalli bifa akkamii qaba ka jedhu taradda'uu dandeetta waan ta'eef. Tole kabajamtoota hordoftoota kiyya tokkoffaan storge jedhama. Kana jechuun jaalala maatii. Kana jechuun jaalala mallaqaan hin madaalamne akkuma san immoo bifa isaatiin asiin bareedaa asiin fokkataa asiin yookaan immoo waan biraatiin osoo wal hin madaalchifne natsaa isa jaalachuu jechuun kiyya waan argite qofaaf itti gammaddee jaalachuu yookaan waan argatte qofaaf itti gammaddee jaalachuu jechuudha. Storge jechuun maal jechuudha jechuu dandeettan. Fakkeenyaaf daa'imni gaafa dhalattu osoo jaalala osoo hin beekin haati jaalattu. Fakkeenyaaf daa'imni takka gaafa dhalatteeti jettee dhalattee jirta daa'imni suni garuu mi'aa isaa hin agarree guddatee nama sossobuu hin geenne ofiiti kuyyuu daa'ima jaalamaa kan ji'a takkaa jechuudha. Jaalala haati qabduuf daa'ima sanii waan akkasii jechuudha. Hiikni kun jechuu barbaadetti guutummaan guutuutti. Kanaafuu jaalala natsaa qabdiif jechuudha. Kaawwan mararraa bilisa ta'e bifaan kan hin jaalatamne kan namummaadhaan hin jaalatamne kan waan takkaan hin jaalatamne isa argachuu qofaaf. Amma fakkeenyaaf haati deette miti waan deette qofaaf ilma san jaalattee haqqafaa jirti miti. Jaalala akkasii jechuudha. Jaalala noormaalii jechuudha. Kana jechuun gabaabumatti garazzabuu dandeettan. Fakkeenyaaf maatii keenya yeroo baay'ee wal lollaanii fa'aa mallaqa fa'aa itti argine wal lollaan garuu
jibbinee irraa fagaachuu hin dandeenyu. Miknaatum maatii keenya waan ta'eef, haadha tiyya waan taateef. Jaalala akkasii jechuudha. Kana jechuun gabaabumatti jaalala maatiitii jechuudha. Jaalala faamilii keessaniitii jechuudha. Qixa faamilii keessanii jechuudha. Jaalala noormaanii. Jaalala osoo wal loltanillee adda bahuu hin dandeenye. Jaalala uumamaa jechuun ni danda'ama jechuudha. Nama saniin kan walitti dhufeenyi keessan yookaan immoo jaaladha jettee kan itti amanuu dandeettu. Jaaladha jettee kan itti amanuu dandeettu bifa kanaa jechuudha. Okay guys, lammaffaani fiiliyaa jedhama. Friendship. Kana jechuun jaalala. Kana jechuun goddanyaa gaarii akkuma san immoo jireenya yeroo dheeraa wajjin jiraannu. Yeroo maraayyuu nu gonni ta'u nu cinaa ta'u jechuudha. Yeroo dheeraa akka goddanyaatti akka jaalallee sun ta'initti akkam bidheesitti yaani suutani si galtee hin ariifatu jaalalli kuni. Kanaafiyyuu waan akkasiisanii jechuudha. Kan nama rifachiifne jaalala suuta jechuudha. Kana jechuun hordoftoota kiyya jaalala natsaa jechuudha. Kan homaan iyyuu waliin fakkaanne jechuudha. Fakkeenya akkasii yoo sii kaasu isa malee jiraachuu hin danda'u. Isii malee jiraachuu hin danda'u. Baay'ee jaaladha jechi jedhu sanillee kan hin qabne jechuudha. Akkasis kan of keessaa hin qabne kan waliif buna waliif maraan akka roodiksi walii dhuuna kan jedhu sanis of keessaa hin qabu jaalalli kun. Si galtee mar'a waa haarawaa barataa jirtu sirriitti na dhageechuun kana jaalala akka obboleessa keetiitti obboleettiitti fudhachuu dandeetta. Fakkeenyaaf obboleettiin xiyyaata akka yoo hojii dhaftee uumateef haa ta'u narraa yoo fagaattee jettee bakka hin dhiifna. Yaani jaalala xibbiq godhee siif maraa jedhu sanillee miti. Jaalala si gata jedhu jaalala noormaanii bakka si galtee jaalala akkasiitii jechuudha. Tole hordoftoota kiyya sadaffaan immoo already club jedhama. Kun immoo jaalala noormaali. Kana jechuun jaalala fedhii dhugaas keessatti hidhamudha. Kana jechuun immoo jaalala haayilanyaa jechuudha. Jaalala haayilii qabu jechuun maalidha jechuun keessanii oolu. Kana jechuun fakkeenyaaf dubartii abbaa manaa qabdu takka irraa jaalalli si qabu. Kanammoo jaalala dhugaa seeta. Jaalalli na qabee jettee sitti dhagahamuu danda'a. Jaalala sabaati malee jaalala dhugaati miti. Jaalalli dhugaa nama seetaa irraa si qaba malee nama ormaa irraa si hin qabu. Haadha manaa abbaa manaa qabdu irraa si hin qabu. Kun gaarii miti. Kuni fedhii sitti hin fakkaatin. Kuni jaalala dhugaa sitti hin fakkaatin. Nama san jaalattee abdii irraa qabda sitti hin fakkaatin. Kanaa miti jaalala jechuun si galtee miti. Kuni jaalala haayilii jechuudha. Jaalala haayilii qabu takkaa jechuudha jaalalli kun. Maaliif isii wajjin iyyuu hin rafiyyoo isii wajjin quunnamtii hin godhin jiraachuu hin danda'u kan isa wajjiniin. Kana jechuun jaalala haayilanyaa jechuudha isa kana. Galaa miti jaalala yeroo algaa bichaa jechuudha kana jechuun gabaabatti. Jaalala gizee algaa bichaa nama jarjarsiisan bichaadha jechuudha. Kun immoo baay'atee dhiira irratti argamanatti fakkaata. I think an beeku. Kanaafiyyuu jaalala akkasiisanii jechuudha. Kun immoo tidaarii hin taajette tasumayyuu yaadin taati. Miknaatum jaalalli oovarii kana dhufe kun dirqama godhuu qabda wanta san siin jedhu suni kun jaalala gurguraati jechuudha. Jaalala haayilanyaadha jechuudha kun. Kanaafiyyuu guys iddoo kanatti fakkeenyaaf wajjin hin jalqabdan jireenya akkasiisanii yeroo saniif walitti gammaddanii garuu haasofni keessanillee waa'een isinirra ooltanis waa'een isinirra bultanis waa'ee algaa bichaadha jechuudha. Waa'ee jireenya gara fuulduraa fitsum inaasoftanii waa'ee biraa inaasoftan dhimmisi wajjin qabdan dhimma san bichaadha jechuudha. Kun immoo jireenya boruutiif naa taa'uu jettee yaadde kun duubatti hafaadha jechuudha. Kana jaalala akkasii jechuudha. Yoo beekuu barbaaddan isin hordoftoota kiyyaa yeroo takka nama takka wajjin gammanne akka badaa gammanne hojjenne jaalala dhugaa faasuu dandeenya. Kun jaalala hormaanii jedhama. Gaafa jaalalli sun dhume adda bahuu dandeenya. Miknaatum waa'ee nu wajjin haasofnu waa'ee fedhii yeroo qofa waan ta'eef jechuudha. Waan nutti dhagahamullee yeroo sanitti gammanne nutti fakkaata malee gammachuu yeroo sanii bichaadha jechuudha. Kuni nu wajjin haga dhumaa hin tura jettee wanta yaaddu takka hin qabdu jechuudha. Kana jechuun jaalala hormaanii jedhama. Kun yoo dhumee jedhee adda bahuun keessan akka jirutti jechuudha. Kanaafiyyuu jaalala yerootiif jecha walitti dhiyaatanii libbii walii hin cabsina. Namoota libbiin keessan cabe ni beekanii jirtan. Kanaafuu obsisanii haa kennu. Waan dogongora kana keessa bakka kanatti hordoftoota kiyya of eeggannoo gochuu qabdan jechuudha. Miknaatum nama san qaama isaa bichaa jaalattiif yookaan immoo algaa bicharratti sitti tolee qofaaf yeroo kan fedhii sitti dhagamu san taqabbaluu dandeettu yookaan fudhachuu dandeettee yeroo baay'ee na wajjin tura jettee sammuu keessa keette san of keessaa balleessi. La inni boruuf siin ta'u haala ammaa fi malee jechuudha. Gizeedhaa fi malee boruu keetiif si hin ta'u jechuudha. Jaalalli yerootii jechuudha sun. Jaalala yerootii jedhama jechuudha. Kanaafiyyuu
namni akkasii suni yookaan isii wajjin tasnaannaatee yeroo gammade sii naataati jettee murteessuu hin qabdu. Sii galtee waan akkasii kana wal madaalchisuu hin qabdu jechuudha. Tidaarii miti kun. Tidaarii keessa galchuu hin dandeettu. Tidaarii wanti kun baay'ee badaadha. Ammaa kanatti keessan laaltanii keessanii waan akkasii kana ilaalcha akkasii kana of keessaa balleessuu qabdan. Dirqama balleessuus qabdan. Inni kun jireenya keessan balleessa malee faayidaa takka irraa argachuu hin dandeettan jechuudha. Bakki kun baay'ee takka bakka isin miidhuudha. Namoonni ilaalcha akkasii keessa jirtan ammuma sa'a hammaa viidiyoo kiyya ilaaltan kanarra ilaalcha akkasii of keessaa balleessa. Ilaalcha akkasii sun yeroo kan kee abbaa akkanuma malee waan takka isin hin godhu jechaadha. Miknaatum isin sitti toltee qofaa malee yookaan immoo isii wajjin lota camallayita sitti toltee yookaan wal dhungattan ta'uu wal camallayita walitti toltanii bichaa ilaaltan malee boruu keessanii qullaadha jechuudha. Miknaatum isin wanti wal barbaadan san qofaaf waan ta'eef kun immoo boruuf siin ta'u jechaadha gabaabumatti. Kanaafiyyuu keessan ilaalcha akkasii balleessa sa'ochi. Tole hordoftoota kiyyaa arfaffaadhaan walitti deebinee jira. Arfaffaan immoo tiyyuu agaappee jedhama. Maqaan isaatti nama jedhu kanaafiyyuu inni hoo maalidha? Ka jedhu waliin ilaalla. Turtiin keessan aanuma wajjin haa ta'u gadhumaatitti arra gudiidha jechuudha. Maaliifuu mistira keessa keenya jiru keessa keenyaaf. Jaalalli kun immoo tiyyuu noormaalii miti jechuun kiyya waan fakkeenyaaf kana naa kennite kana kennaaf kana naa fiddee kana fidaaf jaalala jedhu miti kun. Kana jechuun kennaa hin barbaadu. Kennaa hin barbaadu jechuun hin barbaachisu jechuu kiyya miti dirqama miti jechuu kiyya malee. Kana jechuun fakkeenyaaf yeroo jaalala irratti barsiisiiti jira. Kennaan maal akka ta'e fagamta akka nama gammachiisu garuu kun kennaadha malee wal eeggachuu miti. Fakkeenyaaf ani yoo sii kennee jedhe ati homaan naa fidde jedhee sirraan eeggadhu. Fakkeenyaaf sistariitii yookaan haa ta'uu yookaan haati ilmaa. Ilmi kun boru na oolcha jetteeti malee boru fuudhee jireenya fi uf danda'a jetti malee deebi'eetiniin kennaa bitee naa fida hin jettu gaafa uffata bituuf jechuudha. Fakkeenyaaf sitti fudhachuu dandeettan gaa'is. Kanaafiyyuu jaalala akkasiisanii jechuudha. Jaalala kennaa gizee sitti tolee jaalatte taanaan isin jetteetuma kennaa tokko bittee fidduuf. Yaani sirraa burqeetu. Yaani isiin naaf kenniti bittee deebiftee yaani deebii argadha osoo hin ta'in maal fidee fi isii gammachiisa maal isaa fidee isa gammachiisa maal isii fidee isii gammachiisa maaltu isii gammachiisa maaltu isa gammachiisa jaalala kana jechuun jaalala akkasii jechuudha. Jaalala ani kennee fi jira isiin maal naa fidee jedhu osoo hin ta'in itti jaalala maal fidee fi isii bakka saayipiraas godhee isii gammachiisa bakka jaalala jedhudha. Jaalala irraa haasa'u si galtee miti. Akkasiin jaalala agaappee jechuun baay'ee nama gammachiisa. Maaliifuyyuu jaalala onneeti waan ta'eef jechuudha. Jaalala kennaati waan ta'eef kennaa jechuun kennaa waaqati. Waaqatu siif kenne kennaa waaqati waan ta'eef jaalala dhugaati jechuudha kiyya guutumaan guututti. Kanaafiyyuu akka kaaniin isa malee jiraachuu hin danda'u. Isii malee jiraachuu hin danda'u. Du'eetaan lafa kana bada malee osoo gaaf tokko waa wayii irratti walitti bu'iinsi wayii dhufe jaalalli sun gaarii miti. Jaalalli kun immoo noormaal jechuun barumsi guyyaa har'aa ka onnee kenna guutuu to'atee jaalala dhugaa kennuu fi akka danda'u nu godhudha jechuudha. Uumaa jechuudha akka uumatii jechuudha. Yaani fakkeessa wayii hin jiru jechuudha. Uumama si keessaa burqee jechuudha. Akkuma tokkoffaarraa ka'ee gammaatti isinitti himaa ture. Uumaadha kennaadha waan ta'eef waa wayiitiin hin qixxaa'u jechuudha. Kanaafuu fakkeenyaaf osoo amma waa balleessitee iyyuu inni maal ta'e waan kana balleessu waan akkanaa hin qabu akkuma waan kana balleessuu danda'e jetti yookaan immoo sitti mufattu jechuudha. Innis akkuma sanii jechuudha. Kanaafiyyuu jaalala uumati waan ta'eef irra qabaa wayii qaba. Si galtee miti. Kanaafiyyuu dubartiin wanti kun galteef abbaa manaaf hin dhabdu. Jaalallee ofiillee dhabuu hin dandeettu jechuudha. Akkasuma san inni illee haadha manaa isaa dhabuu hin danda'u. Akkuma san jaalallee isaallee dhabuu hin danda'u. Dubbiin yoo galtee jechuudha. Wanti har'a barsiisaa jiru kuni yoo galee fi dhabuu hin danda'u jechuudha. Baay'ee akkasii gargaara. Waan si ajaa'ibu immoo tiyyuu kana keessatti jaalala dhugaa kana keessatti jechuudha. Akka miidhama qabnutti hin dhagayamu. Kan isaa kennitutu iyyuu maal ka kennuuf maal kennaaf maalin isa gammachiisatu iyyuu si cinqa malee miidhamni sirratti hojjetaa jiru sitti hin dhagayamu. Osoo si miidhatu jiraate innis si miidhu garuu osoo si miidhatu jiraate miidhamni isaa sun sitti hin dhagayamu. Waan isaa gootuu fi waan isa gootitu sitti dhagayama. Keessatti gaafii sitti ta'a. Isatti maal balleesse? Inni maal ta'e? Ka jedhu sitti dhagayama malee isatti quba qabuun sitti hin dhagayamu jechuu barbaade guutumaan gootti. Kanaafiyyuu kun noormaaliidha jechuudha. Noormaali. Hordoftoota kiyya jaalala agaappee jechuun jaalala uumamaa jechuudha. Rabbi gaafa nu jaalatu jaalala jidduu keenyatti buuse hawaa fi aadamiin uume walirraa
argadhaa walirraa horaa jedheen jaalala jidduu isaaniitti buusee jechuudha. Kanaafiyyuu kun kennaa waaqni nuuf kennuudha jechuudha. Kanaaf jaalalli kennaa waaqni namaaf kennu yeroo kamuu nuuf haa baay'atu jechaadha. Kanaafiyyuu hordoftootaaf jaalatamtoota kiyya jaalala guyyaa har'aa jaalala noormaalii fi jaalalli bifa kamiinsi qaba ka jedhuun wal qabsiisee kan isinii kaasaa ture jaalala dhugaatii fi jaalala dhugaatii jechuudha. Dhugaa dubbiin tun nama galtee fi galteef jedhee yaada dubbiin guyyaa har'aa kun jechuudha. Kanaafuu hordoftoota kiyya isin kabaja baay'ee isin jaaladha. Waan haga ammaana wajjin turtaniif baay'ee isin kabaja. Kanaafuu manni keenya mana jaalalaatii fi mana jechoota mimmi'aawaa irraa argattanidha. Jaalalaan shashan baay'eettanidha waan ta'eef gaafii jaalalaa hoo qabaattan kaasuu dandeettanii turtiin keessan gaarii haa ta'u. Haga viidiyoo biraatti walitti deebinitti nagaan naa tura. Baay'ee isin jaaladha. Baay'een isin kabaja isiniin jedha. Yeroo gaarii naaf qabaadha. Ciao.